Raadiyoo Simbirtuu. Guyyaa kamisaa sa'aatii kanatti kan dhiyaatu kun qophii simbirtuu karaa marsariitii simbirtuu.com kan darbuudhaaf jedhudha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, qophii keenya har'aa kan qabnu gurra simbuusa. Jalqabuma akkuma innaa kaanii har'as oduu sin dhageessifna. Oduu keenyatti aanee sirba tokko erga sin dhageessisne booda gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aa kutaa lama qaba. Kutaa tokkoffaan fincila xumura gabrummaa jedhamee biyya keessatti qeerroo hojjettoota mootummaa fi qonnaan bultoota walumaa galatti Oromoonni walii galanii guutummaa Oromiyaa keessatti adda durummaa qeerrootiin kan oofamaa jiruuf gargaarsa walitti qabna jedhanii biyya alaa kanatti warri socho'an heddummataa jiraachuutu dhaga'ama. Warri akkas godhan kun hundi isaaniiyyuu qeerroo irraadha. Bobba'an immoo eessaa dhufan laata? Kanaaf kan biroo irratti keessummoota lama qabna kutaa tokkoffaa keessatti. Kutaa lammaffaa irratti immoo torbee kan eegalle mootummaan Itoophiyaa kan inni sanyii balleessaa Oromoo irratti raawwataa jira isa jechisiisuu danda'u marii ogeessa tokko wajjiniin kan eegalle kutaa lammaffaa isaatu dhiyaata jechuudha. Walakkaa qophii keenyaa keessa sirboonnis jiru marree waliin tura. Godinaalee Shawaa fi Wallaggaa keessatti barattoonni Oromoo kutaa 10 fi 12 barnoonni bilisummaa booda jechuudhaan qormaata biyyoolessaaf galmaa hodiduun dhagahame. Itoophiyaa keessatti qormaata biyyoolessaaf guyyaan galmee kan xumurame muddee 25 yookaan immoo akka lakkoofsa gi'iziitti muddee 15tti ture. Garuu manneen barnootaa godina Shawaa dhiyaa, Shawaa kibba dhiyaa, Wallagga bahaa, Wallagga dhiyaa, Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti barattoonni yeroo jedhame keessatti galmaa hodinnaan ministeerri barnootaa torbee tokko itti dabalee waamicha taasisee ture. Hanga guyyaa xumuraa majii tokkotti godinoota kanneen keessatti barataan galmaa'ee tokkoon argamne. Bakka marattuu waraana jala teenyee fi gabrummaa keessatti hin barannu bilisummaan booda jedhanii didanii jedha maddi keenya. Qeerroon bilisummaa fi gamtaan barattoota Oromoo bara 2016tti qabsoo xumura garbummaa jabinaan kan irratti hojjetan ta'uu beeksisan. Jaarmaaleen lamaan kun ibsa gamtaa gaafa muddee 31 bara 2015 baasaniin nuti dhaloonni Oromoo har'aa jaarraa 21 keessa jirru kanatti gabrummaa saba keenyaa kan gartuu sabbicuu jala jirutti xumura goona jedhanii addeessani. Mootummaan Itoophiyaa waraana isaatiin yakka sanyii balleessaa Oromoo irratti raawwateera. Oromoo irratti duula labsee gaaffii mirgaa karaa nagaa ka'ee afaan faajjessaa jira jedhanii balaaleffatanis. Kanaafis ilmaan Oromoo marti keessaaf alaan qabsoo diddaa gabrummaa eegalanii osoo walirraa hin citiin akka itti fufan jechuudhaan waamicha godhani. Hanga ammaatti maqaa fincila diddaa gabrummaatiin kan gaggeeffamaa ture bara 2016tti garuu gara fincila xumuraa gabrummaatti jijjiirame bara haaraa kana keessatti gabrummaan Oromoo kan xumura itti argatu jedhanis. Kana gochuudhaafis Oromoonni marti bakkuma jiranitti mootummaa fi dhaabbilee mootummaa Itoophiyaatti qabeenya isaanii gurguruu dhiisuu fi isaanirraas bituu lagachuu, qabeenya mootummaa sanattis fayyadamuu dhiisu, Oromiyaa keessaa bakka maratti karaa cufuu, marii fi jaarsummaa kan jedhamu diduu, mootummaan yakka Oromoo irratti raawwataa jiru seera addunyaatti akka dhiyaatuuf abbootiin seeraa Oromoo fi saboota biroo akka gamtaan hatattamaan irratti socho'an, mootummaan Addawaawii Daada'uu akka aangoo gadhiisu, Oromoonni mooraa waraanaa diinaa keessa jirtan qawwee keessan akka hiikkannee fi gara diinaatti akka garagalfattan jechuudhaan waamicha isaanii dabarsan. Qondaalonni Itoophiyaa gurguddoon maallaqa isaanii gara biyya alaatti baasaa jiraachuutu dhaga'amaa jira. Gariin isaanii immoo mana lagatanii hoteela keessa bulu. Maddeen amanamoo keessa akka oduun nuun gaaniitti keessattuu warra adda bilisummaa uummata Tigraay hedduun maallaqa isaanii gara biyya alaatti yeroo ammaa kana baqachiifachaa jiru. Horii isaanii kana immoo dhoksaadhaan kan baasuu fi zaman baankii kan jedhamudha. Azeb Masfin, Sabaat Naggaa, Arkabee Qubaay, Abbaay Walduu, Masfin Injiinariing, Almeedaa Faaktarii akka fakkeenyaatti warra eeraman keessa jiru. Qondaalonni adda bilisummaa uummata Tigraay gurguddoo jedhaman gara 19 ta'an galgala mana isaanii dhiisanii hoteela keessa bulaa jiraachuutu himama. Yoo dubbiin hammaateef achumaan dafanii ba'uuf akka ta'e hin beekamne malee kan qabamee fi isaan ciisaa jiran hoteelota naannoo Boolee jiran keessadha jedha maddi keenya keessa beekaa kun. Humni tikaa mootummaa Itoophiyaa yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti diddaa gabrummaa dhaamsuudhaaf boombii barattoota irratti dhukaasuun akka falaatti ajaja keessa dabarsuun dhagahame.
Oduun lohee bahee nu ga'e akka jedhutti warri tikaa addatti yuunivarsiitii Harammayaa, Amboo, Jimmaa, Adaamaa fi Wallagga keessatti yeroo barattoonni hiriiraafis ta'ee sababa addaatiin walitti qabaman boombiin akka irratti darbatamu keessa caasaa isaaniif dirqama dabarsaniiru. Torbee darbe yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee keessatti barattoonni Oromoo walitti qabamnaan boombiin kan irratti buufames karoora bahee sanaaf ragaadhaa jedha maddi keenyi kun. Barattoonni dhalootaan warra Tigraay ta'an immoo shuggutiin hidhachiifamaa jiraachuutu dhaga'ama. Wallootti magaalaan Kamisee akkuma magaalota Oromiyaa biroo to'annaa waraanaa jala jirti ammas. Magaalicha keessatti diddaa gabrummaa Oromoonni torbee dura kaasan irratti barattoonni Oromoo 2 waraana Itoophiyaatiin du'aniiru. Barataa Yaasin Shee Adam ganda Daweerraa fi barataa Ibraahim Aliyyi ganda Jiillee Dhummuu Gaarraatii waraanaatiin warra ajjeefamanidha. Barattoonni biroo 2 immoo maqaan isaanii Munir Shee Adamii fi Calqabaa Guddataa guyyuma kana ukkaanfamanii bakki buuteen isaanii wallaalamuun maatii isaanii yaaddoo guddaa keessa galcheera. Kolleejjiin barsiisotaa Kamisee amma mooraa waraanaa fakkaatti barattoonni barsiisonnii fi jiraattonni magaalattis to'annaa jala jiru jedha maddi keenya Kamiseerraa. Magaalonni 23 akkaataa isaan federaala jala galan kan godhu hojiin lafa magaalotaa hatattamaan galmeessisuu eegalamuuf Itoophiyaa keessatti. Lafa baadiyyaa immoo seerri kan mootummaa taasisu irra deebi'ee akka haaraatti ministeera qonnaatiin qophaa'ee caffee biyyattiitiif dhiyaatuudhaaf jira. Ministeerri magaalaa Makuraa Haayilee mootummaan isaanii qabiyyee lafa magaalotaa galmeessuudhaaf hojii isaa xumuruu yeroo himan kaayyoon isaas hojii misoomaadhaaf hanqina lafaa magaalonni qaban hir'isuudhaaf ta'uu dubbatanii ture. Odeessa achi keessaa bahe immoo magaalota 91 federaala jala galuudhaaf qabaman keessaa harki 80 Oromiyaa keessa jiru. Warra madda galii gurguddoo qabanidha. Keessattuu immoo maqaa misoomaatiin lafti qonnaan bulaa naannoo magaalota kana jiru to'achuudhaaf wanta yaadamedha jedhame. Gabiraatiin lafa baadiyyaa kan mootummaa taasisu seerri haaromfamee qophaa'eera. Labsiin bahee harka keenya gale sun akkaataa mootummaan lafa qonnaan bultootaa kan horsiisee bultootaa fi jiraattota magaalaa to'atuu danda'u ibsa. Bakka tokko keessattuu immoo Baalee keessatti ogeessonni kana qopheessan jedhaman ministeera qonnaarraatii bobba'anii dabballootaa fi namoota tokko mariisisuu eegalaniiru. Godina Gujii ogeessonni fayyaa mana yaalaa Adoolaa 21 addatti doorsisa jala jiraachuun beekame. Bulchitoonni mana yaalaa sanaa Oromoota diddaa gabrummaa irratti du'aniif gadditanii fi harka keessan lamaan ol qabdanii mallattoo hidhamneerraa jedhu agarsiistanii kan jedheeni ogeessota fayyaa maqaan adda baasee akka hidhamaniif waajjira dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi bulchitoota aanaa fi godinaatti dabarsee kenneera dhiyeenya kana. Ogeessota Oromoo 21 kana walgahii irratti fi kophaatti doorsisuun cimaa jiraachuutu dhagaamaa jira Adoolaa keessatti. Diddaa gabrummaa keessa jirtu jedhamanii Oromoon hidhamanii turan manni murtii bilisa baasee agaaziin immoo hin ta'uu jedhe Sulultaatti. Aanaa Sulultaatti warri hidhaman mana murtii aanichaatti dhiyeenya dhiyaatanii ture. Manni murtiis akka mootummaan Itoophiyaa isaan jedhe osoo hin taane jarri badii hin qabani waan ta'eef bilisa haa baanii jedhe ajaje. Agaaziin achi qubatee jiru garuu kun wanta ta'u miti jedhe Oromoota sana mana hidhaa keessatti qabee jira jedhe maddi keenya. Baay'ina warra hidhamanii jiranii garuu nuuf hin eerre. Mana murtii fi poolisii aanichaatti bilbiluudhaaf kan yaalle bilbilli Hussein Udideen milkoofne. Xumura irrattis Ameerikaan buufata xiyyaaraa lolaa kan Arbaa Minciitii qabdu kaafte. Alshabaab loluudhaaf Ameerikaan xiyyaara lolaa nammalee yookaan immoo diroonii fi rasaasasaa lafa bal'inni isaa nuusa hektaara ta'e irratti buufattee Itoophiyaa keessa Arbaa Minciitii qabdi ture. Gara jalqaba 2011 irraa kaastees xiyyaara sanaan Somaaliyaa keessatti warra Alshabaab adamsaa baate. Itoophiyaa fi Ameerikaan lafa maallaqa leenjii meeshaa fi odeeffannoo waraanaa wal gargaaraa bahanii sababa goolessitoota waliin lolla jedhuun. Dhiyeenya kanarraa kaastee garuu US Ameerikaan buufata waraanaa ishee sana kan Arbaa Mincii keessa cuftee achi baateetti. Sababiinsaa ifatti yoo dubbatuu baatan qaamni lamaaniyyuu. Waan kun dhugaa ta'uusaa immoo dubbii himaan imbaasii Ameerikaa Finfinnee keessa jiru David Kennedy mirkaneessaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Warraaqsa tokkummaa eetaan gabrummaa daranaa fiinuu qabsoon bilisummaa daandii haqaa irraa homtuun hun deebisuu qawwee wayyaaneedhaa galmaanu nanqisuu gooftaan obbidiyoo galmaanu nanqisuu warraaqsa tokkummaa eetaan gabrummaa daranaa fiinuu qabsoon bilisummaa daandii haqaa irraa kawwee wayyaaneedhaa galmaanu nanqisuu gooftaan obbidiyoo galmaanu nanqisuu.
keeroo hin sarmini didiroro. Otee bulaan yaa barataa yaa daldalaa yaa hojjataa ayoo abboo jiraa torbaan lammiiwwan koo Oromoo koo Shawaa irraa Wallagga irraa Iluu irraa Jimmaa irraa Walloo irraa Arsii Baalee Harargee irraa Booranaa irraa Gujii irraa. Warraaqsa tokkummaa ittaan gabrummaa daranaa finiinuu qabsoon bilisummaa daandii haqaa irraa homtuun hun deebisu qawwee wayyaaneedhaa galmaanu nanqisu gooftaan obbidiyoo galmaanu nanqisu. Warraaqsa tokkummaa ittaan gabrummaa daranaa finiinuu qabsoon bilisummaa daandii haqaa irraa homtuun hun deebisu qawwee wayyaaneedhaa galmaanu nanqisu gooftaan obbidiyoo galmaanu nanqisu. Dhaggeeffattoota keenya har'a keessummaa lama qabna. Sarararra jiru bilbilaanii lamaan isaaniiyyuu Ameerikaa irraati. Ameerikaa irraa immoo bakka kamii fi maqaan isaanii eenyu akka jedhamu eessatti qooda hojii isaan qaban immoo obbo Motimata. Keessummoota keenya duraan dursee baga nagaan dhuftanii guddaa galatoomaa haala yeroo irratti mari'achuu fi mee maqaa keessan irraa kaana mee abbumti feetan jalqabaa. Baay'ee galatoomii atis gaaffiif deebiin wajjin gochuu keessi yemmuu keessumaa baay'ee si galateeffadha. Maqaan koo Tashoomaadha. As Waashingtan DC jiraadha. Gaheen hojii koo tumsa qeerroo idil-addunyaa biyya kanatti biyya Ameerikaa keessatti seeraan hundaa'etti ammaaf walitti qabaa qoreeti yookiin dura taa'aa qoreeti. Firoomsaa Abdii isaan jedhama. Anis naannoodhuma Waashingtan DC jiraadha. Taanaa International Qeerroo Support Group. Tole fayyaa ta'a keessummoonni keenya egaa hogganoota jaarmiyaa qeerroo idil-addunyaa kan qeerroo biyya keessa tumsudha. Mee haala diddaa gabrummaa amma biyya keessa deemaa jiru hagam quba qabdu Tashooma? Maaltu deemaa jira yeroo ammaa kana biyya keessatti? Akkuma beekamu fincilli diddaa gabrummaa edda jalqabamee waggaa 10 lakkoofsiseera. Garuu haalaan daran cimee kan inni itti deemaa jiru waggoota muraasaatii asii. Keessumaayyuu immoo inni bara 2014 ammas immoo bara 2015 kuni baay'ee haala qindaa'een kan deemaa jirudha. Quba qabnaa inuma quba qabnaa haalatti quba qabnus immoo jaarmiyaan kun kan dhaabbate isaanuma qeerroo biyya keessaatti haala kana sochoosaa jiru tumsuudhaafi. Kanaadhaaf sochii isaanii keessa maal akka isaan hojjetaa jiranii karaa nagaa gaaffii deebii qabu gaafatanii deebii dhabuu isaaniiti wanta isaan irra gahaa jiru hundumaayyuu hordofaa jirra. Kanaadhaaf nuti egaa mootummaan yoggaanni tarkaanfii gara jabeenyaa irratti fudhatu ijoollee kana yaalsisuu bakka isaan baqatanitti nyaachisuu tumsaa jirra. Hanga yoonaa edda gaafa hundoofneetii jalqabnee maallaquma duwwaa uummata Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiran biyya ambaa keessa jiran irraa funaannee al 14 ergineerra. Mee isatti booda deebina Tashooma baay'ee galatoomi. Mee firoomsa qabsoon diddaa gabrummaa kan adda durummaa qeerroodhaan gaggeeffamu hojjetootaa fi qonnaan bultoota illee horsiisee bulaarree dabalatee yeroo ammaa kana qabbanaa jira moo itti fufee jira? Tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhataa jiru hagam hamaadha? Itti fufee jira. Sadarkaa lammaffaarra jira amma hiriirri nagaa ba'amaa jira. Haa ta'u malee immoo mootummaan Itoophiyaa ijoollee barattoota Oromoo yuunivarsiitii daa'iman waggaa 12 illee odoo nafin wayyaaneen ajjeesaa jirti, hidhaa jirti. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu itti fufee jira. Wanni kun waan dhaabbatus natti hin fakkaatu. Qeerroo biyya keessa jiran ijoolleen gaafii abbootiin isaanii kaasan sana deebisuudhaafi sababni isaa
maaster pilaanii Finfinnee haa ta'u malee immoo waanni kun sadarkaa lammaffaarra jira. Gaafiin sun gaafii abbootii isaanii kaasan sana deebisuudhaaf ijoolleen iddoo naannoo adda addaatti Oromiyaa guutuu keessatti deemsifamaa jira jechuudha. Namoota mimmiidhamanii ajjeefamanii gatamanii mootummaan Itoophiyaa godhe jedhamee sabaa himaalee irratti keessattuu sooshaal miidiyaa irratti mul'atu jira. Keessattuu kan garaa nama nyaatu immoo mucaa daa'imaa ganna 7 boombiidhaan guduruutti adda dhaamtee mana yaalaa Finfinnee isheen jirtu sun nama hedduu wanni godheera. Haadhas ilma soliin ajjeesuun kun barattoota keessaa yookaan bakka ciisuu fuudhanii ajjeesanii gatuun kun mootummaan Itoophiyaa maa akkas godha? Dhuguma immoo isatu godhaa jira jettanii amantuu isin? Sirrumatti isatu gochaa jira. Gara jabeenya akkasii akka inni qabu durumaa qabamee beekama. Hedduma gaafa aangoo kanatti baheetii jalqabee sodaa uummata Oromoo irraa qaba. Uummanni Oromoo yoo tarii gara aangootti dhufuu kan danda'u yeroo ammaatti cimee kan jiru uummata Oromooti jedhee waan sodaa qabuu fi sana jiishuuf jedheeti kan inni tarkaanfii kana fudhatu waan ta'eef tarkaanfii kana kan fudhatu garri biraa hin jiru. Isuma dhibbaa dhibbatti mootummaa Impaayera Itoophiyaati tarkaanfii kana kan fudhataa jiru. Kanas immoo kan gochaa jiru sodaadhumarraa kan ka'edha. Jiishuuf jedheeti otoo haala kanaan jiishuun danda'ama ta'e bara 2014 jalqabee sochiin lammaffaa hin deemsifamu ture. Lammaffaa yoggaa ka'uu kana ajjeesanii duubatti deebisuun akka hin danda'amne hubachuu qaba ture. Egaa gara jabeenyi isaa immoo mucaa daa'ima amma miti kan ajjeesuu jalqabe durii jalqabeenuma ajjeesa. Bara 2014 illee akkasuma mucaa ganna 8 ajjeeseera. Jaarsa waggaa 80 ajjeeseera. Adduu amma garuu kan si gaddisiisu dubartiin garaatti baattu baay'ee kabajamtu biyya sana keessatti dubartii garaatti baattu illee ajjeesaa jira. Kana hundumaa kan raawwatu shakkii tokkoyyuu hin qabnu mootummaa Impaayera Itoophiyaati. Firoomsa mee gara keettan deebi'a. Fincilli amma deemu kun hidhaan kun doorsisni kun waraanitti baay'atuun kun yoo baay'ateen dhaabbatamoo tarii mootummaan immoo deebii kenna gaaffii Oromoo kanaaf karaa nagaatiin garamitti kan deemu fakkaata moo itti cimee deema laata akkasiin hubattanitti? Wayyaaneen karaa nagaadhaan waan isaa galuu miti. Kanaan duras yeroo baay'ee yaalameera. Garuu jarri kun egaa karaa nagaatiin deemamee waan deebisan namatti hin fakkaatu. Akkuma beektan wayyaaneen kan dhufte agaazii kan jedhamuudhaan egaa uummata Oromoo doorsisuudhaan kan jalqabde namoota ijoollee baay'ee hiiteetti ijoollee baay'ee ajjeefteetti. Haa ta'u malee immoo uummanni Oromoo amma kan waggaa 3 kan darbe kana kan baay'ee nama sodaachisu naannoo Finfinnees haa ta'u magaalota adda addaa Oromiyaa keessa jiran kana lafa isaanii lafa qotee bulaa gurguruudha jalqabde jechuudha. Kuni uummatni Oromoo kan gochuu qabu maalinni lafa koo hin gurgurtanii lafa abbaa kootii hin gurgurtanii lafni kun immoo kan itti jiraannuudha kan qonnee ittiin bulluudha kan ijoollee keenya guddifnuudha. Kanammoo odoo laallu nurratti gurgurtanii kadhataan taanu. Deelii jaab kan jedhamu hojjeta naannoo Finfinnee amma yoo kaafne jiraanne Qaallittii, Tulluu Diimtuu, Sabbata yoo laaltee jiraatte naannoo sana nan beeka sirriitti namoonni achi jiranii amma dugugamanii dhumaniiru lafni isaanii gurgurameera. Ijoolleen kun immoo qeerroon jechuudha illaalu waan godhamaa jiru fooqiin itti ijaaramaa jira isaan garuu kadhataadhuma ta'aa dhufu. Waanni kun jenosaayidii irratti gaggeeffamaa jira jechuudha uummata Oromoo irratti. Kana odoo laallu akkamitti teenya jedhaniiti ijoolleen kun calqaban karaa nagaatiin calqaban. Ijoolleen kun waraqaa qabu, qalama qabu malee waraanan qaban, waan tokko hin qaban, meeshaan qaban of harkaa. Garuu wayyaaneen dhukaasuudhaan ijoollee baay'ee ajjeefte kaan immoo kunoo daggalatti faa rarraasanii yoo amma torbaan like 3 days ago kanuma beektuudha mucaa barataa Jimma University keessa jiru rarraasanii ajjeesan daggala keessatti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Odoo obboleewwan keenya du'anuu odoo obboleewwan keenya ajjeefamanii dararamanii jiran waan dhaabbatu natti hin fakkaatu. TPLF uumaan saayyuu karaa nagaatiin waan dubbattee amansiistee isaan wajjiniin teessee kan haasoftuu miti. Kanaafuu ciminaan itti fufaa jedhee namananii Oromiyaa keessatti guutuma guututti. Gaarii Tashooma fincilama biyyaatii ka'e kana kan durummaa qeerroodhaan gaggeeffamaa jiru kana deeggaruuf dhaabbattani. Haala kanatti maal gochaa jirtu ture? Erga fincilli kun ka'ee jechuu kooti. Gaanti yogguma dhaabbannu sochii qeerroon
karaa nagaa biyya keessatti gochaa jiru uummata Oromoo gabrummaa keessaa baasuudhaaf biyya Oromiyaa jedhamtu lama baasuudhaaf sochii inni gochaa jiru tumsuudhaaf kan nuti duruma ayyamaa fudhannee dhaabbanne. Haaluma kanaan uummata biyya ambaa keessa jiranii akkuma addunyaatti hamma dandeenye sochoofnee maallaqaanis beekumsaanis gargaaraa jirra. Egaa yoonaa maallaquma walitti qabnee baay'ee ergineerra, 1,100 ergineerra. Inni kun ijoollee miidhamanii yaalsisaa jira. Ijoollee mootummaa abbaa irree kana isa gara laafina malee barattoota ijoollee dardara maanguddoota ajjeesaa jiru isaaniin baqa bosona keessa warra jiranillee achitti akaayee bishaanitti bitaa jira. Maallaqni nuti gargaaru. Akkasumas immoo sochiin kun amma deebii argatutti dhaabachuu hin qabu waan ta'eedhaaf isa kanas gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf irrumatti hojjechaa jiru. Haaluma kanaan nuti diinagdeetiinis beekumsaanis isaan gargaaraa jirra. Hayyoota keenya biyya ormaa jiranii, biyya ambaa keessa jiranii haala sochiin kun itti deemuu qabu tarsiimuu adda addaa baasanii gorsaa jiru. Isa kanas haala mijeessineeti beektota keenya wajjin wal quunnamsiisnee tarsiimoo adda addaa akka isaan itti fayyadamanii gochaa jiru. Isin nama maqaa qeerrootiin seeraan galmooftanii socho'aa jirtu. Si'a 14 gargaarsa ergitaniittu akka amma jettanitti hayyoota Oromoos akka isaan qabsoo kanarratti qooda fudhatan akka isaan walii hojjetamaa jiramudha kan amma ibsitan. Kun otoo kanaan ta'ee jiru garuu biyya ollaas dabalatee biyya alaa kana nutu qeerroo sochoosaa maqaa qeerrootiin kan gaggeessaa jiru unudha jedhanii harka lafa jalaan wanti namoonni dubbatu jedhamee kan odeeffamuun ni dhaga'ama. Isiniin alaa qaamni biraan kan qeerroo biyya keessarraa beekamummaa argatee socho'aa jiru biyya alaa kana keessattis haa ta'u ollaatti jira moo eenyutu akkas godha yoo quba qabdu ta'e yoo dhugaa ta'e jechuu kooti. Obbo Firoomsa. Qeerroo idil addunyaa kan biyya ambaarratti dhaabbate nuuma haa ta'u malee immoo nutis waan kana dhaga'aa jirra. Qeerroo bilisummaa biyya keessallee ijoolleen jiranii miidiyaa adda addaa irratti baasaniiru waan kana. Waan biyya ambaa keessa jiru kan laallatu qeerroo idil addunyaa akka ta'ee fi farankaan sassaabamaa jiru kun immoo akka sobaan dhaabbatee sassaabamaa jiru. Maqaa keenyaan akka hin sassaabne jedhanii dubbataniiru yookiin himataniiru sabatti garuu biyya ambaa keessatti waan akkanaa akka dhalataa jiru ni beekna. Ammayyuu dabarfachuu barbaanna ergaa sana biyya keessa jiru gargaaruudhaaf kan dhaabbate qeerroo idil addunyaa kan jedhudha. Asitti biyya Ameerikaa keessatti dhaabbate qeerroo idil addunyaa qofatu seeraan galmaa'ee qeerroo bilisummaa biyya keessa Oromiyaa keessa jiru gargaaruudhaaf kan dhaabbate qeerroo idil addunyaa akka ta'e uummanni keenya Oromoon hundumtuu biyya ambaa keessas biyya keessas kan jiran akka nuu beekan barbaannaa jechuudha. Dasu'eela maayinni beektaa waan baramuu qabu uummanni keenya waan baruu qabu jalqaba sochii biyya keessatti ta'aa jiru kana abbummaatiin kan gaggeessaa jiru qeerroo ta'uusa itti amannaani. Qeerroon immoo biyya keessaatti gargaarsa nuu gootanii karaa jaarmiyaa akkasii nuu godhaa jedhanii edda isaan dubbatanii amma danda'ametti jaarmiyaa sana geessisuudha malee karaa gara biraa namni akka gareettis ta'e akka dhuunfaatti maallaqa kennaa qeerroof hin kenna yoo jedhee kennuu qabu uummanni keenya. Sana godhataa naan of goyoomsuudha. Kan beekuttanii macaaftuu lamni funaanaa jira maallaqa gargaarsaaf jedhe. Macaaftuu lamni jaarmiyaa Oromoo beekamaadha. Qabsoo kana keessatti illee bakka olaanaa kan qabudha. Qabsoo Oromoo bakka kanaan kan ga'e keessaa jaarmiyaa guddaa tokkodha waan ta'eedhaaf maallaqa funaanamu kana kallattiimaan erga jennee abdii qabna. Bakka biraatti qisaasama jennee waan shakkinu hin qabnu. Garuu qeerrooni karaa kanaas hin godhiina amma danda'ametti karaa tumsa qeerroo idil addunyaa nuu ergaa jedhee ibsa almee qabaaseera. Kanaadhaaf uummanni keenya amma danda'ametti nuun quunnamee onlaayinii banneerraa onlaayiniirra boofandiniirra seenee gargaaruu danda'a yookiin akkaawuntiin maqaa isaaniitiin banameeru jira isaatiin gashuu danda'a waan ta'eedhaaf otoo amma danda'ametti karaa biraa ergamuu baate. Inni bakka adda addaa kana keessatti biyya ambaattis biyya ollaarrattis hundaa'ee akka dhuunfaattis ta'e gareedhaan maallaqa qeerroof ta'e funaanu kun diinaan kan dhaabbatedha. Diinni yeroo baay'ee yookiin mootummaan abbaa irree wayyaaneen waan akkasii irratti dandeettii guddaa qaba. Fakkeenyuma otoo fudhanne biyya keessatti seeraan galmaa'anii paartiileen siyaasaa jiran irratti maallaquma kennee isaanuma keessaa namoota fuudhee yookiin immoo adda biraa uumee
paartii sana laancheessaa gara biraatiif kenne. Kanaadhaaf tokko maallaqni funaanamu kallattiidhaan wanta funaanameef akka tollee fi inni maallaqa guddaa ramadee biyya ambaa keessatti maallaqni akka funaanamu gochuudhaan namoota ramadee akka funaanamu gochuudhaan maallaqni uummanni keenya gargaarsa biyya keessaa qeerroo bilisummaaf gochuuf jedhe sana gara biraatti dabarsuudhaaf. Lammaffaa mooyyuu maallaqa asiitii ergamu fakkeessellee qeerroo biyya keessaa qabachuu danda'a. Kanaadhaaf uummanni keenya baay'ee of eeggachuu qaba. Tokko maallaqni isaa garmalee kan ta'e. Lammaffaa mooyyuu qeerroo biyya keessaatii sochii kana gaggeessaa jiru akka inni harka diinaan buune sababa maallaqni ergame jedhuutiin akka inni harka diinaan buune isaaniif of eeggannoo gochuu qabna. Hawaasuma kanumaaf jedhamee walitti qabanii maallaqa amma of harkaa qaban yookaan walitti qabaa jiran akkamitti isin argatume karaa gabaabaa? Gaaffii bareedaadha dasoo. Tokko maallaqni asiitii funaanamu hanga tokkodha. Biyya keessaa rakkinni jiru baay'ee bal'aadha. Yoo namni karaa isaatiin erge iddoo tokkotti maallaqni karaa lama karaa sadii deemuu danda'a. Iddoo biraa immoo siruma ta'uun gahii nafuu danda'a. Kanaadhaaf isa kana hambisuudhaaf sochii kana kan gaggeessaa jiru qeerroon. Sochiin kun kan gaggeeffamaa jiru duuchaa Oromiyaa keessatti. Duuchaa Oromiyaa keessatti gaggeeffama jechuun duuchaa Oromiyaa irra qeerroon jira jechuudha. Kanaadhaaf karaa qeerroo yoo ta'e kallattii maan gahaa jechuudha. Amma nuyi yoggaa gargaarsa erginu qeerroo kallattii maaf namoota rukutaman jiraniif geessisa, namoota bosona jiraniif geessisa, namoota baqatanii bakka adda addaa jiraniif geessisa, sochiif warra deemaniif geessisa. Kanaadhaaf kallattiimaan karaa kana otoo deeme guutummaa guutuutti hojii yaadameef yookiin gargaarsa yaadameef oola. Kanammoo argachuudhaaf tokko onlaayinii bakkuma jiraatanii kireedit kaardii isaaniis ta'e deebit kaardiis ta'e seevingii isaaniirraas ta'e onlaayinii goofandimii kan jedhu jira. Oromiyaa qeerroo peaceful struggle jedha taayitiliinsaa. Isarra galanii amma danda'an kennuu danda'u. Baank akkaawuntiin jira. Kanumti isaaniitiin ba'eeru. International Qeerroo Support Group jedha. Wanti faargoorraatti ba'eera biyya kana jira. Lakkoofsi akkaawuntii isaa 2174323 irratti deebi'a 2174323 raawutar nambariin isaa 552232 irratti deebi'a 552232 Waashingtan DC'tti kun Ameerikaa. Jaarmiyaa qeerroo idil addunyaatiif lakkoofsa kanaan maallaqa ergan kallachuma qeerroo biyya keessaa qaqqabaa isaan immoo qabsoos ittiin gaggeessu warra miidhames ittiin gargaaru amma danda'ametti jechuudha. Tolee dhaggeeffattoota keenya kana ni qabattu jennee abdanna. Firoomsa fincila diddaa gabrummaa biyya keessaa itti jiramu eenyu yoo maal godhe galma ga'uu hin danda'ama? Gaafii gaariidha. Sanaan durseen Wells Fargoodha. Wells Fargo isa kan irraanfanne naa gargaaran iddoodhuma fedhe yoo haa ta'u Awurooppaa, Afrikaa irraa isaa ta'u Wells Fargoodha. Maqaa baankiitiin? Maqaan baankii Wells Fargoodha. Account numberii akkuma Botashoomaan jedhe sana routing numberii dura dursanii account numberii sana naa galchan arguu danda'u jechuudha Wells Fargo. Kan gaafii na gaafattee fi egaa galmaan ga'uudhaaf tokko taanee diina keenya irratti bobba'uudha. Qeerroo bilisummaa biyya keessa ijoolleen godhaa jiran kuni akka laayyootti kan laalamuu miti. Isaan cina dhaabbachuudha. Ijoolleen kun jiraachuu osoo danda'anu warra isaanii godoo gargaaruu danda'anu wayyaaneen akkanatti dararaa jirti jechuudha. Kanaafuu isaan cina dhaabbanne ijoolleen kun akka gargaaramanii tarkaanfii tokko fudhatan gochuu barbaachisaadha jechuudha. Different ideologiin jiraachuun ni danda'a. Waanna sana dhiisne booda itti haasofna waanna sana. Rakkoo mana keenya keessa jiru booda teenyee haasofna. Amma garuu waanni kun ijoolleen keenya obboleewwan keenya dhumaa jiru, ajjeefamaa jiru. Dur Oromoon rakkateen beeku jedhama. Har'a garuu Oromoon biyya keessa rakkataa jira. Eenyutu biyya Oromiyaa keessaa bahaa jira? Biyya alaatti, Keeniyaatti, Sudaaniitti, Jibuutiitti. Oromoodha baay'inni isaa. Maaliif biyya isaa keessatti jiraachuu waan dadhabeef? Kanaafuu isa rakkoo keenya isa different ideology sana dhiifne tokko taane diina keenya irratti bobbaane amma
isa yaadaa jirru sana amma fiixaan baasnutti dhaabbachuu hin qabnu. Qeerroo bilisummaa amma dandeenye beekumaan namni barate waan barate sanaan namni immoo farankaa qabu farankaa isaatiin gargaaree akka hin dhaabbanne sochiin kun akka fiixaan ba'u gochuun uummanni Oromoo dirqama jedhee yaada. Hundumti isaatiiyyuu qeerroo bilisummaa biyya keessa jiru sana gargaaruu qaba. Yoo kana goone fiixaan baasuu dandeenya yeroo gabaabaa keessatti jedheen amana hin dhaabbatus immoo kanuman jechuu barbaada. Tashooma xumura irratti qeerroon biyya keessa dhaadannoon isaanii gabrummaa xumuratti goonaa kan jedhudha. Fincila diddaa gabrummaa otoo hin taane fincila xumura garbummaa godhamuu qabaa jedhaniiru. Garuu kana gochuudhaaf eenyurra maaltu eegama keessaa bala? Fincila diddaa gabrummaa qabannee waggaa 10 turre. Waggaa 10 kana keessatti hojii gurguddaan akkasitti waliin ka'uunsaa sadarkaa hubannoosaa kan namatti argisiisudha. Garuu fincila xumura gabrummaa qabannee waggoota kana lakkoofsisiisuu hin qabnu. Fincila diddaa gabrummaa geessaa turame keessatti haala gargaarsi jiru ture. Hundumti keenyiyyuu amma yoonaa maal gooneerra isa of gaafata, amma immoo maal gochaa jirra, isa kanas of hubata, gara fuulduratti maalan hojjechuu qaba jedhu garuu sammuu isaanii keessatti gaafatamummaatiin of gaafachaa hammumaa jalqabanii murteeffachuu qabu. Inni biyya deemee irratti hirmaachuu hin danda'a jedhe haa deemu. Lakki ani biyya deemee irratti hirmaachuuf humna isaayyuu hin qabu inni jedhu wanta danda'uun yoo beekumsa qaba ta'e beekumsaan yoo maallaqa qaba ta'e maallaqaan cina dhaabbachuu qabna. Ijoollee lubbuu isaanii mararsiifanneef nuti maallaqa keenya beekumsa keenya mararsiifachuu hin qabnu. Kanaadhaati hundumti keenyiyyuu hanga dandeenye wal qooduu dhiisne inni ittiin wal qoodnu kun amma ijoollee biratti fashaleera. Inni gandaan wal qoodan ijoolleen tokko taate, inni amantiidhaan wal qoodan ijoolleen tokko taate, inni siyaasaan wal qoodan ijoolleen tokko taateetti biyyatti. Yoggaa Wallaggaatti nam tokko miidhamu Harariitii biyyee ka'a. Yoggaa Jimmaatii nam tokko miidhamu Booranaatii biyyee ka'a. Yoggaa Baaleetii miidhamu Arsiitii biyyee ka'a. Yoggaa Shawaatii miidhamu iddoo biraatii biyyee ka'a. Kun jechuun nuti tokkodha jechuudha. Tokko gooteetti ijoolleen mata biyya jiru tokkodha isaan. Nu immoo biyya hambaa keessaa tokko taane hanga dandeenyeen waan dandeenye tumsuu qabna kan jedhu qaba. Tole keessummoota koo Tashoomaa fi Firoomsaa wal duraa duubaan dura taa'aa fi ittaanaa jaarmiyaa qeerroo idil addunyaa yeroo keessan fudhattanii haala yeroo irratti ibsaa waan kennitaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'a nagaatti lamaan keessanuu. Galatoomi. Guddaa galatoomi. Baay'ee galatoomaa jabaadhaa hojii guddaa hojjetaa jirtu.
walitti labsi warra dammaqsi uumaa barataa uumni baasi ayyaana koo Tole, dhaggeeffattoota keenya Dr. Gizaachoo teessoo Ameerikaa Teeksaas irraati mariirra kan jirru kan isaan xiinxalaa jiran haala qabsoo fincila diddaa gabrummaa irrattidha fi wanta mootummaan Itoophiyaa sanyii balleessaa Oromoo irratti godhaa jiru irrattidha. Dr. Gizaachoo fincila biyya keessaa kan jaarraa 16ffaatii as isa jalqabaa akka ta'e Oromoon gamtaadhaan dhimma tokko irratti dhimma waloosaa duuchaadhuma Oromiyaa keessatti walii galee gamtaan ka'ee fincilee seenaa haaraatii jedhu warri xiinxalanii. Isa kana immoo mootummaan warra sheexanaa kana godhee warra misooma keenya barbaanne kana godhee kanaaf immoo gatii isaanii kenninaa fi misoomni kunis hojiirra ooluuf deema hojiirra oolchuuf immoo yoo namni fudhatedha jedhu namni fudhatee kun immoo walgahii adda addaa irratti akkuma gaggeeffamee argama marii misoomaa tokko tokko jedhanii hoggaa warri miidiyaan isaanii sabaa himaan isaanii odeessan namoota sabootaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran biroo miseensota liigii dubartootaa dargaggoota ka shamarranii isaan ijaaratanii qaban kan saba miseensa saba Amaaraa saba Tigree ta'anii Oromiyaa keessa jiran saboota adda addaa fa'aa irratti hirmaachisaniitu balaaleffataniiru jedhanii hoggaa dhiyeessan argama. Kanaaf Oromoon seenaa isaa galmee haaraa keessatti hoggaa galmeeffataa jiru mootummaan kunis badaallee haa ta'u malee galmeessaa jira uummata irratti sheexana jedhee abaaru uummata kanas isinin fixa jedhee oppidoo harkaa fuudhee yoggaa inni biyyittii kana waraana jala galchee waraanaan bulchaa jiru jira. Garamitti deemaa jira dubbiin kun? Kuni garannitti deemaa jiru garma ifa bahee isa duraan lafa jala nama fixaa turani sababii adda addaan nama fixaa turani isarra darbeetti amma gara maas kiilingiitti deemaa jira jechuudha. Uummata baay'inaan fixu qubsuma keessatti fixu mooraa barnootaa keessatti baay'inaan fixuutti deemaa jira jechuudha. Namoonni achirraa dubbatanii argeera. Waan sammuun isaanii nagaa qabu natti hin fakkaatu fayyaan isaanii uummata akkasitti mootummaa akkasitti salphataa akkasii argee beeku. Ummata doofaatu nu bitaa jira akkaataa isaanitti nu bitanii saba keenya fixaa jiran immoo sodaachisanii malee beekumsa bulchiinsa biyyaa qabaatanii yookaan deeggarsa fi jaalala biyyaa qabaatanii otoo hin ta'in ummata sodaachisaniitu jechuudha. Amma mootummaan tokko karaa sadii ummata shororkeessee bulchuu danda'a. Aangoo dhumti mootummaa kuni karaa sadiidhaan kan uummata sodaachisuu danda'u jechuudha bulchuu danda'u jechuudha. Inni tokko fedhiif jaalaladha. Uummanni Oromoo karaa fedhiif jaalala mootummaan kun bakka na bu'aa na bulchaa jira jedhee hin fudhanne. Karaa itti aangoonsaa itti darbaa jiru jaalala eegan taane karaa lama toofa jechuudha. Karaa lama suni sodaachisanii bitudha. Maalinni inni karaa lammaffaa suni yoo ati kana fudhachuu baattee sin ajjeesaa yoo ati karoora kana fudhachuu baattee jedheeti ajjeesa jechuudha. Maaliif maaster pilaanii mormanii karoora misoomaa mormanii kanaaf ajjeesa jechuudha. Inni adaba jechuudha. Kanaan sodaachiseetu karoora sana bakkaan gahachuu yaala jechuudha. Aangoosaa agarsiisa jechuudha. Aangoonsaa akka inni hojjetu yoo barbaade hin ajjeesa. So amma namni inni kan yoo misooma mootummaa kana yoo mormee fi inni ajjeesa jedhee inni kaanillee akkasumatti hin fudhatee bula jechuudha. Yookaan immoo inni sadaffaa suni nama isa kaaniyyuun ajjeesanii isa dideeyyuun ajjeesanii anis sodaadhetanii misooma kanan fudhadha jedhee namni sodaadhaan fudhachuutti ka'a jechuudha. Akka kana akka ta'u godhu jechuudha. Namni keenya maal gochuu qaba? Diduu qaba. Yoo dide yoo baqachuu baate yoo iddoo tokko dhaabate lakki na ajjeefta malee karaa lamaanuu na fixaa jirtaa jedhee yoo dide yoo falmate du'insa raafa jechuudha. Du'insa sanyii raafa jechuudha. Namni keenya kana irratti deemsifamaa jira. Yoo dhiises lafarraa buqqa'eetu hin bada. Sanyiinsaa hin bada, qe'eensaa hin bada, aadaansaa hin bada, waanleensaa hin bada. Waan irratti jiraatu hin qabu namni keenya. Yoo lolee irraa hafa. Yoo araara jedhee ammatti gale erga fincilli kuni dhaabbate nama meeqatu dhama. Erga fincilli kuni dhaabbate nama meeqatu dhuma. Dhaabuun irra jiru baqachuun irra jiru yoo baqatte isa sana si sodaachisuuf waan inni godhuufi sodaatte jechuudha. Bakka tokkotti dhumuutu namni diduun yoo diddes baay'ina irra jira dubbiin. Yoo baay'atte 5,000 taatee iddoo tokkotti dhufe 5,000 fixuu hin danda'u. Yoo miliyoona tokko taate miliyoona tokko fixuu hin danda'u. Baay'ina sana didan baay'inatti baqachuu dhiisne itti bobba'uutu nurra jira. Kanadha kan uummanni Oromoo akka ittiin hafuurraa danda'a. Falli jiru kana malee isaan lafarraa duguguuf boodatti hin deebi'an. Yoodhuma hafellee namni isheen haftee namuma mataa ol qabattee xinnoo afaan Oromoodhuma gaarii dubbatte tokko keessaa mataa qabatee
keessaa mataa dha'eeti bara baraan boonsisaa hambisuuf malee mootummaan kun Oromoof kana booda bira ta'ee jaalala arbii bulchuuf hin deemu. Kana beeku jira uummanni Oromoo. Mee amma mootummaan kun pilaaniin haaraa magaalaa Finfinneef godina addaa Oromiyaa walitti hidhate kun misoomaafidha jedheetu itti cichee dubbata. Uummanni garuu irratti dhumaa jiru. Mee misoomni inni fidu kun maali Dooktor? Akka mootummaan laalutti. Akka isin ilaaltanitti fi Oromoon mormaa jirutti immoo badii inni fidu gama hundumaan maal inni tuquu dandeessu akka namaa galutti? Egaa misoomni kun eenyuuf misooma, eenyuuf badiinsa ta'a isa jedhu ilaaluun nurra jira jechuudha. Warri lafa gurguratan, warri qubaan lakkaa'aman, warri tujaarri biyya sana keessa jiru, keessumaayyuu warri aangoorra jiranii lafa sana gurguranii faakteriitti fidanii mana irratti ijaaranii misooma jechuu danda'u. Garuu misoomni achirratti dhufu Oromoo balleessee, qe'ee Oromoo balleessee, aadaa Oromoo buqqisee, nageenya naannoo sana, jireenya uumamaa sana balleessee, qabeenya uumamaa sana balleessee misoomni dhufu suni misooma hin jedhamu. Balleessaa lafarraa nama fixu duguuginsa sayyina waan godhu malee misooma miti. Kaani amma magaalli warri kaane urbanization jennee waamnu kun gaafa Finfinneetti dhufu urbanization miti, colonization ta'a. Duguuginsa sanyii yookaan immoo garboonfataa ta'a jechuudha. Attamitti jechuun gaaffii gaariidha. Finfinneen naannoo Oromoo keessa qubatteetti. Finfinnee keessatti afaan Amaaraatu dubbatama. Aadaan biraatu jira. Gara fuulduraatti afaan Tigree yoo haa ta'u, afaanuma waan fe'e yoo haa ta'u, achi keessatti afaanii fi aadaan jiru addadha. Gaafa babal'achaa deemu aadaan Oromoo, afaan Oromoo immoo ala jira jechuudha. Magaalli gaafa bal'achaa deemu isa sana buqqisaa deema jechuudha. Urbanization hin jennu jechuudha. Amma fakkeenyaaf magaala London yoo babal'ina isaa ilaalle warri uummanni itti naanna'u afaan Ingilishii dubbatu. Magaala Maqalee yoo ilaalle magaalli Maqalee keessi isaa afaan Tigree dubbata, alli isaas afaan Tigree dubbata jechuudha. Keessi isaas aadaa Tigree qaba, uummata Tigraay qaba, alli isaas aadaa uummata Tigraay qaba jechuudha. Yoo magaalli sun gara baadiyyaatti bal'ate, magaalli fi baadiyyaa walitti makame, uummanni sun nagaadhaan walitti makamuu danda'a. Aadaan isaanii badu, amantiin isaanii badu, afaan isaanii badu jechuudha. Garuu kan Finfinnee suni addadha. Gaafa Finfinneen alatti bal'achaa deemu afaan biraa fudhatee tochi deema. Aadaa biraa, amantii biraa, seenaa biraa fudhatee tochi deema jechuudha. Seenaa tokko waliin hin qabanii, amantii tokko waliin hin qabanii, aadaa tokko wajjiniin hin qabanii jechuudha. Isumayyuu magaala keessatti akka jiraataniin godhu mootummaan sun akka isaan buqqa'anii deemanidhaan inni barbaadu. Buqqisee calma jedhee Oromoo dhumti lafa sanarra jiraachuu hin qabudha. Kuni duguuginsa sanyiidha. Uummanni biraan lafa sanarra jiraate maaliif Oromoo achirraa buqqisa? Lafa tokkittee kenneefillee yoo gurgurate namichi waan ittiin nyaatu waan qotaturraa fudhateera dirqamatti manuma ishee tokko hafteellee gurgurata tokko fudhateellee jechuudha. Isaan hin kennineefi garuu kuni sanyii Oromoo irratti xiyyeeffate partikularli Oromoo irratti waan xiyyeeffateeru waan ta'eef kuni Oromoon lafarraa ittiin waan duguugamu ta'eef magaalli suni duguuginsa sanyii adeemsisa jedhama malee urbanization ta'e magaalli guddatan jedhamu jechuudha. Kanadha dubbiin jiru. Karaa biraa immoo yoo fudhannee ilaalle magaalarraa xuriin bahu jira. Akka amma lolaan magaalarraa deemu jira. Lolaan magaalarraa deemu kun inni hunduma keessaayyuu summi mataan isaayyuu. Manni fincaanii dhangala'aa adda addaa xuriin adda addaa gara laga qabbanaa fa'aa Aqaaqii fa'aatti gadi yaa'u kun uummanni keenya karaa godhaa immoo ulleedhaan okkoteermaa waraabbatee dhaqee galee dhuga jechuudha. Isa sana gaaga'ama qabaa. Gaaga'amni misooma kanarraa achi deemu gaaga'ama hamaatu jira jechuudha. Gaaga'ama hamaa sana uummata kanarraa baraaruu fi dhugaatii qulqulluu kennuufi sirra jira. Bishaan sana qulqulleessuu sirra jira. Lafa sana akka inni summoofne gochuu sirra jira jechuudha. Isa sana maaliin maallaqa maaf fida? Isaan waan gurguratanoo isaan harkadha. Lafni Oromoo galiinsaa waan galuu fi mootummaa wayyaanee fida. Mootummaan Oromiyaa maal qabaa isa jedhu ilaaluun nurra jira jechuudha. Amma iddoo tokkotti to'achuu hin dandeessu jechuudha. Xurii achirraa dhufu, gaaga'ama achirraa dhufu baalaansii godhanii hundeerraa to'achuuf nama galii sana qabu, nama bulchiisa magaalaa sana qabu tokko ta'uu qaba jechuudha. Inni Oromiyaa keessa jiruu fi inni Finfinnee keessa jiru bulchiisa harka Oromoo mootummaa Oromoo jala qabuu qaba jechuudha. Yoomiyyuu sanyii namaa lafarraa duguugunsaa waan hin hafnedha. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo yoomiyyuu taanaan duguuginsi sanyii durumaanuu irratti deemaa jira. Magaalli sun gaafa bal'atee deeme bal'atee gaafa inni deemu lafuma buqqisee namoonni kun bakka isaan gahan hin beeknu.
uummata kana awaajiidhaan labsiidhaan labsanii ajjeesuu fi lafa jala inni ajjeesaa turan tokkumadha sanyii duguuganiiru jechuudha. Mootummaan garboonfataa tokko uummata isa jalatti bitamanii jiran karaa inni itti sanyii balleessuudhaaf yookaan sanyii isaanii lafarraa balleessuudhaaf aggaammii godhu gara 15 akka ta'an Dr. Gizaachoo Teessoo torbee darbe nutti himanii pilaaniin magaalaa Finfinneef godina addaa Finfinneef bahe mootummaan Itoophiyaa hojii misoomaaf han barbaadaa isa inni jedhu dhugaansaa garuu hojii misoomaaf akka hin taane badii inni qabaatee deemu ilmaayyuu sanyii aadaa duudhaa fi amantaa Oromoo afaan Oromoo irratti duula kan banu gocha sanyii duguuggaatii jedhanii kan kutaa lammaffaasaa asumarratti xumurreera. Yaadota adda addaa hafan immoo kutaa sadaffaasaa keessatti torbee qabadheen deebi'a. Waan nuyi qastaniif horaa bulaa amma sirba kana isin affeereen jira. Sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Yoonandaari saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Yoonandaari saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Shorranda magartuudha, joollee reefu dhalatuudha, seenii kumbisi walaawwaliyaa gaachanafi. Shorranda magartuudha, joollee reefu dhalatuudha, seenii kumbisi walaawwaliyaa qeerransafi. Faalla miila galatiiree, horrifamuun hanga yoomirree, seenii falmatu mirgaan galiyyaa. Faalla miila galatiiree, horrifamuun hanga yoomirree, seenii falmatu mirgaan galiyyaa gaachanafiyaa. Jilbaanane, ashawaa jilbaanane, biyyaabane, inafu babbajaane, inafu babbajaane. Jilbaanane, ashawaa jilbaanane, biyyaabane, inafu babbajaane, inafu babbajaane. Jaalatan jenne akka maleedha, raamoti kasiin jedhe kaleedha. Jaalatan jenne akka maleedha. Finfinne raanduu meesaaye, olingo tageeroo nasi urgaaye. Moosat fantaale raanduu meesaaye, olingo tageeroo nasi urgaaye. Orinchi laaloo raanduu meesaaye, olingo tageeroo nasi urgaaye. Lingo aanoo leenduu meesaaye, olingo tageeroo nasi urgaaye. Sanate raanduu meesaaye. Olingo tageeroo nasi urgaaye, araamulata raanduu meesaaye. Olingo tageeroo nasi urgaaye, kullalleen totonduu meesaaye. Dirree haroomayaan duu meesaaye, tiishoo arbaa gugunduu meesaaye. Olingo tageeroo nasi urgaaye, olingo tageeroo nasi urgaaye. Olingo tageeroo nasi urgaaye, olingo tageeroo nasi urgaaye. Tageeroo nasi urgaaye. Joonandaare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Joonandaare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Joonandaare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Walumaa galatti dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf jennee gurraan sin geenyeerraa kanarraa waa hubattanii sirba keenyattis bohaartaniittu kan jedhu abdii qaba. Torbee dhimmoota biroo qabanii walitti deebina hangasittuu haalaaf bakka gaarii keessa akka turtan hawwii keenyadha. Nagatti. Haroomayaan duumessaaye, tiishoo arbaa gugunduu meessaaye. Olingo tageeroo natti urgaaye, olingo tageeroo natti urgaaye. Olingo tageeroo natti urgaaye, olingo tageeroo natti urgaaye. Tageeroo natti urgaaye.
daggala esse yomma naggala yoonandaare sabako sanyii goota leenca galmi daggala esse yomma naggala yoonandaare sabako sanyii goota